taama eenyutu kafala kana dhumate isaati. Yoo karaaman amma waan namichi cancellation si kennu tokko iyyuu jiru maal si kenna jecha si kenna cancellation. Akka bitaa baatee masari. Kun fitande. Cancel singoone kana namichi. Nakanassaleeti amala nakanassaleeti waan dhufee sana galchii raawwatee jechuudha. Ani baanaan nakanassalee qaramaa keessa nagalchi. Argitanii kontiraata ishee fixanii kanassalee cancellation guyyaa 28 booda qaramaa keessa seenuu paaspoortii obboleettii yaadamoo waan kee kanarraan beeku. Ni imbaasii ta'uu walii gaafadhu. Akkasuma deebiin guutuu hunda jedhu taa'amee fa'aa gaafadhu. Dhimma kana isaan dhugaatti simarra ashii hundi. Lakkoofsa taa'amee fa'aa hin qabdaati. Hin qabu ani saaraa ilmi abashaa jala dhadhiisee gastii seenan hin argite jalatti. Yoo taa'amee kan jiru sun argite baay'ee isaa jala jira lakkoofsi isaa. Roomii taa'amee maal jette? Saaraa ilmi abashaa jala dhaqeetu gisee liivii seenan hin argata taa'amee kan jiru liiviratti argatte ismoo dhaqeetu fooloo godhi. Follow goote lakkoofsi isaa nu jala jira. TikTok isaa jala jira. Bakka follow sana. Okay. Taa'amee dheetan barreessameti? Taa'amee guutuu mucaa araba sana argitee kana maaliif haasa? Eeshi. Sani booda isaa akkuma akka malee ta'e gisee liivii seenan dhaqee gaafadhu tamaarii taani gara itti deemuu fi dhimma ilaallatu irratti simarramu isaanii maal akka gochuu qabu. Eeshi bakka afaan Oromoo hin danda'u? Danda'an afaan Oromoo. Danda'an afaan Amaariffaa gisee haasa'an darbu. Ni fiddaa'ee innaa kanaadha. Ishee waan dhageenyaa. Ituma nama abarratti kan beeku. Amma mucaan kun bargattee baa'uun kan ture achumatti gisee warri biiroo paaspoortii kee malee san poolisiitti daawwachuu turan ba'uma kanaa paaspoortii kaansileeshinii hojjechuu qabdi. Sa'aatii sansilee galee ta'ee rakkisaa argina ijoolleen kaansileeshinii qabeenyaa bakka kiliinikii ibsu argitanii kana dhugaatti malee. Ani akkasuma ዝም ብላ ስራ ስሪ ወደ ሀገርሽ እስከምትመለስ በነጭ ወረቀት ስትወጣ ቀራባ ሳትከፍል ነው የምትወጣው። እንዴ ሰርቶላታል እኮ ባይሰራላት ኖሮ ነበር። ባይሰራላት ቀራባ የላትም። አሁን ለምሳሌ የብረት አዋጁ ጊዜ ፓስፖርት አውጥታ ከፊል ውስጥ ሳትገባ ስትቀር ስትወጣ በነጭ ወረቀት ነው የምትወጣው ካለ ምንም ቅጣት። ይሄ ግን ተሰርቶላት ነው አይዲ ተሰርቶላት ተከንስላ ነው። ስለዚህ ቀራማ ይቆጥርባታል ማለት ነው። ልክ ኤርፖርት ስትገባ ትመለሳለች። የዚህ ሀገር እንግዲህ ሳትከፍል አትወጣም። ማለት ዳባቡን ነገር ሲል ጋፊዳ ከዲስ መተመን ኮንክሪንግ ከንዲ ሰሪተን አርኒክና አጥና ሲስቱ ዚሩፍቱ ነገኛ አኳን አብጁ ከስሊሁነት ፈካተ ጀለሲ ነው ዋን ምክንያ ገባኤ በኔ ወነ ሪባካው መቃዲሳ እስቲ ከነጥና ሲስተና እስቲ ዲን ይላል ማለት ነው። አገነ ጃሲ እንደዚህ ያረፈን ስም አጣላለ እንኳን ማለት ስለሆነ ቆፋና ከዘርቱ እንት ነው ካትናል ወንቱ ማለት ጋፊከ ካንስሌሽን ካዳና ነው ናጀት ይሽኮ ዋይ ካንስሌሽን ኮፈሲ ኦቴ ብቻ ሰራፉ ከንካኒ መካነ ነው ቤት ዜ ዋይ ወንቱ አከሚናካ ነጋ ገለተዋቃ bari waa'ee kaansileeshiniiti jennaan eesiin jedhe. Ishi maali are? Waa'ee ma kaansileeshiniiti paaspoortii kiyya fudhadhee beekte. Jee? Dura dubbiin akka malee ta'e dura osoo akkuma mana xalabaa ta'ee jennaani waraqaanatu sii dalagaa birrii kafalinaan jette. Birrii kafalee qaraamallee seenee jiraayyuu birrii namichi cinaana kafalee anilleen immoo guyyaa 10 ofirraa qabaayyuu qarshii 500 kennee akka qaraaman natti laqqabne. Dalagiin je'een dhiiroodhaa beekitaa. Dalagi jennaaniin ittuma dhiiftee ji'a 4 si dalagee deem dalaginaan jette dalaga. Yoo ji'a 4 ga'u waraqaan kiyya abbaan isaatu hin dalagamne. Amma paaspoortii kalaas paaspoortii naa kennitee deemi bakka gara feete deemi dalagadhu waraqaan kee rakkoo qabanaan jette. Birrii kafaltee? Birrii kafalee haqiiqa birrii kafalee sani gurbaa biyyarraa itti naa fidde dhugaa san dubbatu wayyaa birrii narraa fudhanne.
Jechuun birrii keenya aanneedha. nyaanne haqiqa dhugaa dubbachuu ya birrii nyaanne birrii xiqqoo garuu qarshii 2,000 manarraa fudhatte. 2,000 Itoophiyaa moo kan diraama Dubaayii? Diraama Dubaayii qarshii 2,000 manarraa fudhatte. Paaspoortii haa kennite kaansileeshinii immoo argatuu hin dandeenye akkamittiin kaansileeshinii argadhaadha nama. Maal rakkinni siin jettu waan rakkinni 2,000 sarara fudhattee fi kaansileeshinii siin waan goone maal rakkinni yookaan maal keessa tashiraa fi gaasessaa Bulokii taatee naan jette deebitee immoo bulokii hin qabu naan jette deebitee ani itti gaafatamtuu ta'ee dakka dalagaa seensisuu naan jetteetuma paaspoortii naa kennitee furra nagee geessitee bakka ani immoo biiroo taa'u biraa bu'uutiin bukur dhaqee deebi'e obboleessa kiyya bira. Rooshin karaa gaafin waraqaan kennu hojjetamuu gaafin bilook taatee gaafin bilook hin taane osoo jettu ati nama bira laalchisuu deemti kompiitara beekii dhaqee tolaachisuu dandeechuun bilook taatee hin taane. Mana kompiitara eessa dhaqeetiin laalchisaree? Ishii maal namni ati beektu hin jiru? Wallahi nama biraa nama baay'ee hin beeku ani. Kanaafuu maal si gargaaree bakka ishee amantee miti ishiin sitti himtee jirti ingidiin halluu ishii siin jettee. Kaansileeshinii akkamitti argadhaadha namni. Ishiin nu hin beekne nu beeknaaree haati biiroo buleetii biyya. Haati biiroo keetii kan birrii kaffaltee hin beekne nu maal irraa sin beekne. Ishiin afaan lama dubbatti nu maalidha kaansileeshinii nu beeknu akkamitti ishiin kun birrii fudhattee kuma nama fudhattee gaafini bilook taatee gaafini bilook hin taane naan jettee taadha bilook ta'uuf hin taane kee kompiitara dhaqee laalchise naan akkam kan laalchisaa jettee miidhullee akkatti hin beeknu haadha sooretti. Roomitu akkam jirta? Way sooretti si dursitii huddee. Ishee muuziqaa badhu baatee fi sooretti jimma. Way akkamatti jirta Roomi? Nagaa galata waaqaa dhugee akkami? Nagaa alhamdulillah nama waan beeknu biyya kana guddaa. Akkuma wannoo beektu nagaa fattaa jala teechee nu dhageetti. Akka nama addisii miti nama afaan beekanii nuuf hin dandeenye dubbadhu gaaffii nama biraa cabaa jalaa fudhattu wayyee soolanii keetti dhugutti fufu. Biirjaa namni ani fidi tokko hin jiru. Ani sa'aatii kan nama fidisanii amma sa'aatiin ani nama fidu jiru biyyarra. Yeroon haalli baay'ee rakkisaadha Itoophiyaa keessa nama dabarsu. Wayyee hudde. Okay, Roomitu akkam jirta fayyaa keetii? Jira galata waaqaa dhufi akkami? Jira. Anis wanti si gaafachuu barbaadee fi jecha waa ibaatii miti uffafoo amma odoo hin taane xiqqoo isii nyaata sin danda'a amma ka jiru bahareen na fiduu dandeettaa Dubaay? Si fiduu danda'a waada singalu maal si fakkaatu yoo haalli eerpoortii keessa dabarsuu sirratti ta'e si fida. Yoo akkuma ammaa kana ta'e waadaa si singalu ganaa galtee si goosii barattee ashaaraa kennitee si goosii barattee deebitee karaa maaqa waan proosesii amma kuma mootummaa Itoophiyaa seerri maabaraawii jalatti galcheessan isa hunda guuttee kasi dhufuu dandeessi. Ishee anuma mootummaa. Okay, isa yoo fixee jedhee sirraan dhufuu danda'a? Ani morma Itoophiyaa kanan dhiisee buleetii biyya baay'ee dadhabbii qaba. Kanaafuu warri ijoollee kaansileeshinii qabdu jedha. Warri Itoophiyaa baay'ee proosesii irraan kan irri inni jiru filaayitii isaanii yoo ta'e eerpoortii keessaa deebi'anii ciqiidha. Asoo ga'an hojii filiteeriidha. Hojii akka achi dhufaniitoo viidiyoo irratti ergassanii miti. Dhiisaan Itoophiyaa nama fidu. Odoo haalli tas akkaataa Itoophiyaa nama fidu. Baay'ee dadhabaa baay'ee. Sirriitti beekamu. Eeshi bakka. Micoota akka majjira nama. Salaam lazii beek amiin akkam jirtu. Micoota akka sirriitti beekni kunoo gammaa biiroo ta'e mana afur galchina. Afran iyyuu dhiina marii jedhu bakka dhibamtuudha. Saniin gadi idimee ishee arbaa kilaasidha malee arbaa gadi garuu footoo irratti viidiyoon ishee waggaa 24 kan mul'isu. Itoophiyaan bakka feekidha bakka Itoophiyaa nama fiduu jechuun nama beekni yoo ta'e baay'ee rakkisaa. Ijoolleen Itoophiyaa rafite nama lama qormaata guddaa na agarsiisa. Rabbi kan beeku na haadha. Galata irraa hafi lamin nan danda'adeetu abdii siniif hin kennu. Oduu as ta'e kaansileeshinii qabaatteetis ookee. Warra as kaansileeshinii qabdan ishee. Soolanii keessan na dubbisii nama si fiduu si barsiisa. Sooretti jimma ofii keetiif iyyuu amma maal naan jette Itoophiyaadha nama addisii fiddaa naan jettee miti kunoo kan akka keechinii kana laa kan ijoollee birrii nyaachisan. Qoy biloo kan of jalaa godha dallaalota akkanaa sobbuutan nilla. Ofii ishiitiif amma seentee maal naan jette ijoollee addisii biyyarraa fiddaa naan jette. Amma immoo soolaniidhaan keessan na dubbisi nama si fiduu si barsiisan. Laa. Kunniin kanaa jaanii dhufanii barsinii galee. Kottu abalu bakka birrii wal nyaachisu.
dhugaa walitti dhiman. Roomi osoo tikeettii muradhee galee deebi'uu nan danda'a viizaa qabaachuu qabda kan. Viizaan expaayirii kan hin taane viizaan duba yookaan viizaan biyya ati jirtu sun viizaa qabaachuu qabda. Kun akkanaa nama viizaa qabu kanatti jechuudha. Ayidii haaromsisee anama Itoophiyaa waan galisa barbaade deebi'uu hin danda'a. Waggaa lama kana keessatti yeroo barbaade deemee yeroo barbaade deebi'uu hin danda'a. Maaliif viizaa kiyya gana waggaa lama guutuu qaba waan ta'eef. Viizaa kiyya waggaa lama guutuu qaba waan ta'eef. Ni galee. Baay'ee ulfaataadha haalli ijoollee keenya sirriitti ayaatee fi deeyyee qabaanii rakkoo qabu. Viizaa kee akkam ofirraa qabu. Viizaa kee ji'a tokko gadi qabaachuu qabu. Maaliif? Lamisaale amma ji'a tokko viizaa kee ofirraa qabu. Torban tokko bicha Itoophiyaa ta'e torban lama yookaan lamatti immoo laazima guutuu ekspaayirii ta'e seenu qabu. Viizaa kee jechuudha. Paaspoortii kee immoo ji'a ja'a gadi qabaachuu qabu. Paaspoortiin kee immoo ji'a ja'a gadi qabaachuu qabu. Ani malee gadi birrii sun dabaasee isaa hojjechiisu nagarre. Ayidii kuma lakkuma sadii dhibba tokko. Paaspoortiin kuma tokkoof dhibba shanii shantam kuma tokkoof dhibba shanii shantama baasee paaspoortii isaa saaddasiisee ayidii kiyyas haaromsiisee amma kun har'arra ani qe'een gaddumataa bakka barbaade gisee barbaade deebi'uu gisee barbaade galuu hin danda'a. Kanaafuu warri deebi'uu barbaadan viizaa qabaachuu qabu. Viizaa keessan expaayirii kan taane gisee san darsuma tikeettii bichaadha kan sirraa eegamu. Yookiin immoo deemsa deemtanii gisee dhuftan sa'aatii barbaadde tikeettii ittiin digwaayee deemtanii immoo murattanii dhufuu dandeessu. Maalaazim darsuma asii murachuu. Sinigalee maala zimni asii tikeettii ayidii meeqa haaromsiistan bu'ee kun saddeet dhibba shan waggaa tokkoon qabaa. Bakka akka isaan isaa barbaadaan ji'a sadii kan qabu galee deebi'ee beekan. Ji'a sadii bichaa kan qabu viizaa kiyya jechuudha. Ji'a sadii bichaa qaba. Kan ji'a tokko bichaan Itoophiyaatti hin ture ji'a lama as dhufeetti hin taane deebi'ee gara ayidii haaromsiisa. So paaspoortii kee garuu ji'a ja'a gadi akka hin taane ishee paaspoortii meeqaan haarawaa an onlaayinii isaa addasiisee kun dhibba shanii shantama guyyaa saddeetitti naa dhufu. Guyyaa saddeetii jechuudha. Ani baasii immoo dhibba sagal moo kuma dhalee jiru. Kan baasii waggaa shanii birriitti xumuree paaspoortii kiyyas waggaa shanii ishee birrii biratti xumuree paaspoortii kiyyaa ishuma biraatti xumuramee zim jettee ishiin of ta'e ishiin zim jettu akimaa ushettare paaspoortii egilishii koonu paaspoortii barsiinii asaaddasu maadaamini giddeetaan qabdu paaspoortii kecha kan haaromsiifatu isinii. Yoo isin birrii isinii kafaltee waan isin gargaartu ta'e keessi ofii dhibba sagalii shantana dhalaan kun wannoo. Kanaaf immoo irraa fi dobboleetiiti. Paaspoortiin kee malee kan maadaamii fi nuti. Paaspoortii kee waggaa shanuu ta'e paaspoortiin kee ekspaayirii ta'e fi hin asaaddisa ta'e. Bakka imbaasis ta'u dhibba sagalii shantama jedhu onlaayinii yoo ta'e immoo dhibba shanii shantama paaspoortiin kan kee dobboleetiiti. Akkuma gisee isaan ayidiin kee dhume qaraamaa kee keessee dafanii deemanii waan hunda astakakkalasan paaspoortiin kee dhume laazima. Rabbi waan fedhiin yoo ta'u Itoophiyaa galii hin jette Itoophiyaatti hin galfamanii paaspoortii kana bada ittiin biyya biraa deemuu hin dandeessu. Sinii galee ittiin biyya biraa deemuu hin dandeessan. Innaa kanaadha. Kana biraa warra gaaffii yaada qabdanoo jiraatan. Waa'ee kaansileeshinii irra roomiyyoo koo namni kas godhuu gadi nafuuruu biddee yaa dubbifamu didee jira dubbifamu barreeffamu deebilee keessa dubbifamu. Kanaafuu dhagaa loolaa fayyaa ta'a bakka nama Semua dari sini orang kan jadi itu karena jisma mungkin kok ama orang kan padahal sudah kamu udah bisa punya bal-bal kan stadium kena pasport itu mati dijaga dulu dan dama jemput dan cuma di mana dia sih ganti Romi ko namishi kan asta kakak di balik cuma udah tuh masalah Romi ko namishi cancellation na buat free gadin na full DJ itu bisa fikir itu dosen di godin ani yoro ba untuk istibarresu barreessina irra deebi'ee dubbisa. Ergaa guutuu qabaate kikkilii amalan dhuguun godhe. Irra deebi'ee dubbisa kun HC harkaadha qahaadhuuti. Ani Dubaay jira gara paaspoortii koo ergaa maalii jiree hin dubbifamu kunis dhumarra as takaakan. Yeroo baate siifan bilbilaa Roomii too lakkoofsa kee maaliif na barbaadde harri boruu miti kan jettu lakkoofsa ka'e Roomii kalli walli nama hin galchi taa'ee. Nama tokko kalecha nagaa gaafatanii turanii ijoollee lama dargadhee viidiyootti ergee arabitti malsina akkasiin deebine. Meediyaa keessa nagaa fadhu ishee darii. Maadaamiin na waamte qoyee baga si waamte atumni seera barreessaa jirtu. Maadaamii si waamee hojiirra jiraadhutti ilaa. Maadaamii hojiirra jiraatte muddamaan barreessitti ilaa.
إن شاء الله يا ترى لسه يا تجي فلاش وجي ويكون في الكوفي بحين إفنتوري يا سكتي كامجي وصالة واقعي صالاتكم شيء من الأولتو والمكان دائما سبيش تيك كير بودي من دام واقعي بحين من تيك ضروري تسيب في الدبي إيه كنا مكان كمسكي كنا نعرف كده سوف فرات شو دي دبالة فكرة إمبي بكرة كنا ستاسا ويني ما أكتيفي مثل شو ده شو ده مين أقصي إكما قاسم إكما إيه ولا إكما إيه ما لي أقافين قبل بريش نملك ودوم بلي وما سمعت فقط أمم بيجي جنو يو بقى سنتري تما سو برباد بنا كيدا جرّا نهي هذا قافين ديم سو دنا بريش تاني عارفنا ندي فده أقول كانسليشن بتستنى no أكيد هيك نسيت أسا سكرين شوت فاقول أنا عارف كذي زورا بيك تفرد شو جدي